Saba jabaadha. Hojii guddaatu immoo isin eegaa. Ani ergan wangeela tajaajilutti ka'ee qacarameen ergan hojjedhe barana gara waggaa 9ti. Yeroo dheeraa tureera jechuu barbaadeen isin garuu saba jabaadha. Waan baay'eetii isin afadhana waan baay'ee hojjettu montaarboon keessan illee nu rakkisaa jirti. Keyboardiin isin afa mi waan baay'ee nu afadha. Waan baay'ee nu. Jira kaar kol qabaate. Waan baay'ee nu. Eenyuun hojjetare Waaqayyo? Namoonni baay'ee yeroo tajaajilanii yaa gooftaa akka harreetti irra teessin irra taa'ee jedhu. Yaa gooftaa akka harreedhaan dubbatte sana balaanii iyyuu harreetti dubbate miti Waaqayyo. Akka harreetti dubbatte sana hanga balaame hanga bajjeessu horii keessa hanga haadha manaa yoo ta'e hanga yoo taate haadha manaa abbaa manaa yoo ta'e amma horii duwwaa bitan gamti kan du'e gaafa sana inni aangoo kee hamaa tudu hoolota kee hamaa tudu loon kee hamaa tudu haadha manaa abbaa manaa kee hamaa tudu ijoollee kee hamaa tudu hanga magalaabate Waaqayyo saba isaa galummaa kee ari'aas ganama gaafa kaan diinni saba Waaqayyo diina eenyuun jedhe biyya gajjetta kee tol jedhee ana yoo gootanii Waaqayyo jennaan tokkoffaa taatue andenya the first amen jedhaa kaayi meeqaffaa jedhaa kaayi tokkoffaa ta'uun barbaadani tokkoffaa haleluuyaa kana duwwaa miti biddeena biyyaattuun qoricha sii godhe amma silaati keenya kulaali tirumti keeyyuu dhiitee irra bishaan irratti naqeeraa jechuun tuuze fee gara dhumaati buddeen nuyi naannoo irra qoricha keenya son taane dhukkuba nutti ta'e foonsii hin taane yeroo tokko faranjii biyya Jarmanii dhufe tokko wajjin leenjii deemnee namichi nyaanni biyya keenyatti nyaanni tokkoffaa kitifoodhaani. Kitifoon naannaan beenya. Nyaanni tokkoffaan biyya kanaa maalidhaa deena gaafatee naan kitifoo jedhamaan jedhee. Na isa naa fidaan gaafa naa dabalaa jedhe gaafa argatu. Tumeetu feenti ba'e lafa dha'e namichi. Gaafachi qabanii kaasan naannoon dhugdu tiriitee mataan tiriitee gurri tiriitee dhanni akka jirutti alaarjii itti ba'e. Yeroo sana ambulaansiin fuudhanii Tukkorii hospitaalii gashan hamma gaafa leenjii xumuree galuutti nyaanni isaa biyya Jarmanii dhufa ture asiin nyaatu maaliif jennaan foon biyya keessaniitu dhukkubaadhaan jedhe inni nuuf qorchii ta'u jalaan ajjeessa inni nuuf qolee ta'u jalaan ajjeessa inni nama ajjeessa sin ajjeessu yoo maal ta'e yeroo nuyi Waaqayyo wajjin walii gallee jiran egaa gara mata duree kottan deebi'a. Mata dureen koo mootota sana dhuunfaa boqonnaa nama tokkoo kaasee amma torbaattan dubbise sinna nutti muftanii dubbistu. Mata dureen irratti haasa'u the beginning of victorious life. Sadanii nuun galaami hin ta'u jiru. Ayyee jalqabbii jireenya maalii? Jireenya maalii? Jireenya mo'ichaa mee jireenya mo'ichaadha. Jireenya mo'ichaa jechuun salphaa miti. Akkasumatti waan dhufu miti. Rafanii ka'anii kan dhufu miti. Karaa dhumarra deemanii galanii waan dhufu miti. Mo'uu jechuun salphaa miti. Waa'ee mo'uu warra mo'ee beeku taasa. Mitiiree waa'ee mo'uu Qananiisaa faa gaafadhaa. Hayilee faa gaafadhaa. Daraartuu faa gaafadhaa. Turee faa gaafadhaa. Waa'ee mo'uu warra kubbaa hatriikii hojjetan faa gaafadhaa. Waa'ee mo'uu warra riikardii addunyaa kana cabsan osoo hin taane caccabsan gaafadhaa. Mo'uun akkam akka namatti mi'aawu. Roon macaafa kana moo qoradhu seenaa nama tokkoon dubbisa. Seenaa Baraak Obaamaa pirezidaantii Ameerikaa duraanii. Baraak Obaamaan umurii waggaa 7 abbaa isaa konkolaataan irraa ajjeese. Gaafa abbaan isaa irraa du'u haati isaa isa fudhattee
Amerikaa Chicaagootti galte. Achi keessa baadiyyaa Chicaagoo keessaa deemee qoraan coree waan garaagaraa kana funaanee maatii isaa jiraachisa. Waa'ee mo'uu yaadeen beeku. Dorgomanii bushuu akkatti moo yaadeen beeku. Gaaf tokkoo jira seenaansa warri outreachii warri mishinerii wangeela lallaban karaatti isa qabanii akkatti mo'an waa'ee isa dura murii waa'ee isa waala diigee ka'ee waa'ee isa gara mo'ichaatti nama fiduu waa'ee Yesuusitti himan. Yesuus kun eenyu jedhee gaafannaan Yesuus kun isa dura murii. Amma waa'ee Yesuus duwwaa osoo hin taane waa'ee mo'uu dhaga'e gurri isaa mee mo'icha jedhame jiraaka mo'uun hin danda'ama eeyyeen danda'a. Rakkina mo'uun du'a mo'uun bara mo'uun haala mo'uun hin danda'ama jedha. Amma gara waldaatti geessanii gaafa gara waldaatti isa geessanii paastoriin iddoo lallabaa dhaabatee lallabu waa'ee isa Yesuus du'a mo'ee lallaba. Yesuus du'a mo'e akkamittiin mo'e waa'ee Yesuus keessa darbe utuu inni lallabu guyyaa sanaa kaasee mo'uu inni jedhu sammuu namichaa keessatti barraa'e. Sanaan booddee mana barumsaa galanii tokkoffaa ba'uurraa jalqaba mo'uun. Jabaatanii hojjechuurraa jalqaba mo'uun. Jabaatanii dorgomuurraa jalqaba mo'uun. Utuma jedhu mana barumsaa fidee yuunivarsiitii galee yuunivarsiitii qabxii guddaa fidee pirezidaantii yuunivarsiitii tokkoo ta'e. Pirezidaantii ta'uun lakkaa hin danda'amu. Achi adeemee filannoon gaafa dhufu isteetii tokkotti dhaqee dorgomee mo'e. Mo'uu natti mi'aawu jalqaba jedhe namichi. Maalan jedhe? Mo'uun sitta mi'aawu waliin jedhame. Jedhaa kaayee. Har'aa kaasee jedhin. Waa'ee mo'ichaa yaadedhin. Akkatti mo'an barbaadedhaani. Haaleluyyaa. Mo'uun natti mi'aan. Fooliin mo'ichaatti urgaa'uu jalqabe. Achi booddee isteetii Minisootaatti hin dorgome hin mo'e. Sanaan booddee gaaf tokko waa'ee Ameerikaa waa'ee uummata ishee gaafa inni dubbatu daqiiqaa 15 kan inni haasa'e uummanni Ameerikaa miliyoonii 41 isa dhaggeeffatee dubbii nama dhaggeeffachiisu ogummaa namni bira ga'uu hin dandeenye haasa'uu jalqabe. Garaa namootaa booji'uu jalqabe. Sammuu namootaa booji'uu jalqabe. Jireenya nama dhaggeeffachiisu namni yoomsi dhaggeeffata beektu waan namni dhaggeeffachuu danda'u gaafa taasiftu moo galanni waaqayyoo ta'u. Achi booddee pirezidaantii Ameerikaa 40 ta'eetu mo'e. Sanaan booddee gaaf tokko uummanni Ameerikaa gurraachi Afrikaa keessatti dhalate lammii warra Keeniyaa Ameerikaa busha jedhanii yaadanii beekan. Innis yaadeen beeku. Nutis yaadneen beeknu. Gaafa inni biyya uummatatti bahee kakuu galu haasaan ni jalqaba taasise ijoollee isaa qabatee haadha manaa isaa qabatee isaan gidduu dhaabatee jecha tokko jedhe. Innis yes we can. Oromtu samaan eeyyee jiraaka hin danda'amu.